sagantaan kutaa lammaffaa akka itti aanu kanatti isiniif dhiyaata. Gaafiin itti aanu kan isinii qaban mallee akkaataan amma adeemsa itti mootummaan PP kun mootummaallee jechuun hin dandeenyu sirnummaan ammaa humnaan biyya bulchaa jiru kuni itti deemaa jiru akkamitti ibsitan mee gabaabumatti akka itti isin ibsuu dandeettan akkam sirna istiraateejii akkanaatiin biyya bulchaa jiru sirna waraanaan biyya bulchaa jiru sirna wanniin isaa ajandaan ittiin bulmaata biyya isaan ittiin bulchaa jiran waan akkanaati jennee akka itti ibsuu dandeenyu mee akkam jechuun anamma akka ija silaa hubadhu yoo laalu ani kana mootummaa jechuun baay'ee na saalfachiisa. Mootummaa jechuun mootummaa birallee dabree maafiyaa ganda keessaa jechuun illee nama saalfachiisa. Maaliif maafiyaan ganda keessaa illee kabajaa qaba. Maafiyaan ganda keessaa ajajaa guddaa tokko qabaate ajajaan guddaan isaa sun hoggaa warra ofii kana nama saamaa jedhee geggeessu ollatti hin qajeelu. Kunuu kabajaa guddaa. Kuni nama sanuu beekuu miti. Waa'ee namicha kana guyyaan hooggansi isa harkaa bade. Dura ilmi namaa tokko kama jiru tokko kama du'e. Ka du'e yoo islaama ta'e rabbi araara. Ka jiru ammoo yoo inni waa dhabe sadaqaa godhan akkana akka nuti itti beeku. Gaafa ol ka'ee nama qabrii jiru dhagaa siidaa jaha. Gaafa sani gaafni siyaasaan Itoophiyaa bishaan jala jaa. akka minilikii akka minilik fa'a akka Haayila Sillaasee fa'a uummata guyya tokko waan gaarii osoo hin dalagin biyya san irraa dabre. Hin agartani. Amma fakkiidhaaf biyya kana keessa magaalaa guddittii Naayiroobii tana Haayila Sillaasee Avenue ka jedhu jira. Karaa maqaa isaatiin moggaafamee yaa'u. Uummata biyya ofii bira iyyuu dabre Afrikaa gabroomsuudhaaf warra akka Jamaayikaa fa'a akka rabbiitti ilaala. Haayila Sillaasee maaliif gaafa inni achi dhaqee roobni roobee jedhani kunillee rabbi biraa fagaachuudha. Kufaara agartee namni kuni nama qalbii rahmata qabullee ta'e homaa miti. Waa'ee namantaan isaaniillee wanni nu ga'e hin jiru. Haa ta'u garuu gabaabamatti gaafa nama jiru osoo waan godhin biyyi takka nama jiru iyyuu waan goone nama lubbuun jiru lammii bulchaa jiran homaan gooneef siyaasa irratti illee homaan gooneef akka gartee qabeenya biyyattiin burqisiiftuuf illee homaan gooneef ka du'e galateeffatanii ka du'e jajjabeessuuf anna jedhan ka du'e har'a miliyoonni dhibbaa suni doolaarri miliyoonni dhibbaa kasiidaa saniin dalagame riil isteetii ajaa'ibaa ijaaruu danda'a Itoophiyaa keessatti warra gartee harka qalleeyyii warra mana hin qabne kanaa nama meeqaa mana uumuu danda'a. Atiin nama ruuhiin keessa jirtu waan godhin nama ruuhiin keessa jirtu waan godhin ka gartee du'e isa sanii siidaa jettee maallaqa agarsiisan dhangalaasuun illee kufaatii mootummaa kana agarsiisa tokkoffaa. Kuni mootummaan jedhani mootummaa gartee maafiyaadha malee mootummaa miti maaliifi waan maraa uf jalatti amma Abiyyi Ahmad yeroo tokko yoo isin laaltan hoggansi barti isarraa deebi'ee jira. Fakkiidhaaf kalee fudhadhaa. Kaleessa hogganyoonni keenya silaa mana murtii dhiyaachuu deeman ajaja gubbaa jedha. Gaafa Haayila Sillaasee illee yebalaa ittisaas qofadha. Gaafa Dargii illee yebalaa ittisaas. Yebalaan maa ittisaas kun kamin beekamaa qaamni kun. Isuma mataa isaati. Isuma mataa isaati. Soo kanaafi hoggansa amma manni murtii isaa xiqqeen abbaan alangaa isaa xiqqeen maaliif maa achi taare innummaan bilbilaan warra sanaa hoogganu mana onaa keessatti seensanii santurra jiraayyuu maaliif namni kun piraayim ministeera muummee ministeera Itoophiyaa gadi bu'ee hooggansa mara keessa harka naqachuun maafiyaa mootummaa maafiyaa ta'uu isaa agarsiisa. Kuni mootummaa iyyuu jechuun nama dhiba xiqqoo afaanittu yoo karaa mootummaa jedha. Gabaabumatti jecha akkamiin ibsitan jedhee. Kuni mootummaa maafiyaadha. Mootummaa gartee biyya bulchu jedhee kanaan afaan kiyyan balleessu. Akkasumatti amma akkaataan isaan ittiin uummata keenya qoqqoodaa jiran kuni uummanni keenya akkamitti dammaqee qoqqoodaa isaanii kana ofirraa dhowwuu qaba. Amma yoo Wallagga dhaqanii gosa biraa arrabsan yoo Jimma dhaqanii gosa biraa arrabsan yoo Shawaa Tuulama keessa dhaqanii gosa biraa arrabsan yoo afaan kana afaan ebaluu jedhan wanti kun istiraateejii isaan ittiin uummata kana qooduu barbaadan. Qoodama kanarraa Oromoon kan ufambisuu danda'u gosaan walitti Oromoo oofuu kanarraa Oromoon kan ufambisuu danda'u akkamitti? Gaafii bareedanaa kaaftanii amma deemgarta dhiyoo kana gartanii achi Wallagga dhaqee Arsii xiqqeessuu barbaada. Namni dura xiqqaatan nama xiqqeessa. Abiyyi Ahmad waa'ee dhaloota isaa ibsuudhaaf jechoonni kunuu isa ibsa. Maaliif jedha? Namni gosa qabu. Namni gosarraa dhalate. Namni gudeeda abbaa ofiirraa dhalate namaa waan jedhu abatan. Namallee hin xiqqeessu. Jechoonni akkanaa kun Abiyyi Ahmad inni waan inni jedheef itti dhufna sana. Jechoonni xixiqqaan akkanaa kun Abiyyi Ahmad eenyu akka ta'e isa ibsa. San nama sammuu qabuu dhiifna. As garagalee
wallagga dhaqee yeroo arsii tuqu Oromoo qoqqooduu barbaada. An akka yaada kiyyaatitti namoonni gadi bahanii akka dhuunfaatitti sooshaal miidiyaa irratti Abiyyi deebii kennan ni jira. Inumaa isaa bakka kennuudhaa jedhama. Isumaayyuu guddisu isaa deebisu. Maa inni uummanni Oromoo wanni ofirraa eeguu qabu qoqqoodinsa kana yeroo duraatu. Qoqqoodinsa kana yoo ofirraan eegne rakkoo guddaa uumama. As keessatti warri amma bilxiqinnaa jedhee hiriira bahuudhaaf galgalaa ganama hirriba dhabanii olii gadi oofani. Bara seenaan dhugaadhaa qabsoon dhugaadhaan namni yoo dhugaa qabaate hin jarjaru. Yoo dhugaan qabaanne dhugaa duubaan dhuftu santu akka dabbaliin narra garagala jedheeti har'a waa karaa tolfachuuf olii gaffifi. Naftanyaan afaan Oromoo dubbattu hedduu Oromiyaa keessatti. Warroota kana warri garaan bitameetiin hin gartee uummata Oromoo jeeqaa jiru. Ka Abiyyi Ahmad ammoo yeroo tokko kutaa tokko dhaqee waa jedhu yeroo tokko kutaa tokko iyyaatu tayyoo ta'e yeroo tokko wannaa wayii pirojektii wayii eebbisuuf gara hojii kana deemu. Afaan Baaleetii fi afaan hojiidhaan xiqqoo waa isinii dubbadhaa. Kun jechuun maa inni qoodu. Uummanni keenya gaafa san qocaa badhaasa Abiyyi. Wallaahi dhugaa isinitti hima. Uummanni Baalee qocaa badhaasa. Qocaa badhaasanii hogga sa'a lama booda bakka inni seene dhaban qocaa sana. Ragaa hojiin isinii fiduu danda'a. Bakkuma inni seene qoca makan. Qocaa badhaasuun kun maa inni hedduu jarjartaa suuta deemiidha. Osoo ilma aqilii qabu ta'e aqilii hin qabu. Wallahi maaliif seetan? Futuun hin futuna. Aangoodhaaf futunuun baay'ee nama dhiba. Maaliif aangoodhaa yoo futune namichi kun wannaa qaba hijaa qaba yookaan maal jedhanii wannaa irraa qaba akka nama gartee duraan riveenjii ba'aa jira uummata Oromoo kanatti Abiyyi. Haqa rabbii dubbachuudha. Maaliif uummanni kun qabsaahee qeerroo kuma shawwareegee isa kursii sanirra isa geesse. Har'a warra kursii sanirra isa geessetu kabajaa dhabaa jira biyya sanirratti. Haati kabajaan argattu akka haadhaatti sila daa'ima nama meeqaan gudeedaa jira waraanni isaa. Bara amma ka Tigraay tanatu ol ka'e malee waraanni saayilentii ka Oromiyaa keessatti deemaa jiru irra guddaa. Yoo haqa rabbii ka dubbannu ta'e. Maaliif nama mana ofiitii dhukkubsatee ollaallee dhukkubsata. Nuti mana keenyaayyuu dhukkubsachuu qabna duraas gara galle. Nama mana ofiitii dhukkubsatee obboleeyyan teenna ka gartee galgalaa ganama hidhamaa jiru. Osoo manni hidhaa sunuu mana gaarii ta'e osoo gartee eega hidha namni tokko eega mootummaan harkaan nama qabee yakka qabda jedhee nama hidhe harka mootummaa harka san jira. Mana hidhaa sanitti nagaa irraa ba'an jiranii gabbaasanii ajjeesanii waraabessaa kennaan jiranii. Dura kana iyyatuu qabna nu achi booda yoo ofii nagaa taane ka ollaa fi jennu. Osoo Oromoon du'aa jiru osoo haati Oromoo wareegamaa jirtu osoo dubartiin Oromoo gudeedamaa jirtu waa'ee Tigraay fi iyya namni keenya sooshaal miidiyaa irra bahe. Amma baay'ee nagadisiisa. Maaliif sirriidha humaanitii akka ilma namaatitti akka gartee namummaa tokkootitti nama miidhamu yoo argan irraa dubbachuun haqa. Rabbi biraallee ajiri yoo namarraa waa argachuu baatanillee rabbi irraa waa argatan. Dura garuu manni kee nagaa ta'uu qaba. Atollaa iyyuu. Yoo manni kee nagaa hin ta'in yoo obboleeyyan kee nagaa hin bahanii hin galin nama hambaatii lallabuunillee hedduu nama yaachisa. Haa ta'u garuu ammoo namichi kun riveenjii ba'aa jira uummata keenyatti. Ani kana gartee Itoophiyaa guddinni Itoophiyaadhaa yoo sabni Itoophiyaa keessa jiru nagaan argatiin guddinni Itoophiyaa keessa jiratu. Gabaabatti kanuma. Maaliif biyyi sun dhaabatuudhaaf namni isii keessa jiru karuuhii qabu kun dhaabatee deemuu qaba akka namaatti jiraachuu qaba. Achi booda ka Itoophiyaan guddattu. Garuu dhaalata Itoophiyaa sabaaf sablamii Itoophiyaa kopheen matarra deemaatiin gartee Itoophiyaa guddifna ka jedhu kunillee isaaniif dhiisa deebii akkamii akka qabaniif saniif. Amma uummanni kun qoodama keessa darbee kaadireen homaan beenne ka ganduma keessaa fuudhanii arrabuma qabaaf leenjisantu biyya bulchuu jira biyya tan keessatti. Namni barate namni barnootaan ogummaa hooggansaa manaajiment waan jedhamu barateetiin uummata kana hoogganaa jiru hin jiru. Ka barate guutuu isaa kaan hin hidhanii kaan hin ajjeesanii kaan biyyaa baqachiisan wanti itti ganna 27 illee uummata keenya irra raawwataa turan kana. Ammaan tana akkaataa itti jarri deemaa jirtu kanatti hayyoonni biyya san keessa jiran akkuma agarru kaan hidhatti oofaa kaan yoo fedhan gadbaasanii ajjeesaa warra saba kanaaf dubbatu kaan kunoo ajjeesaa kaan xiqqeessaa ka saba kanaaf jecha gadi bu'ee lubbuu fi irra murteesse irratti kaadireen homaan beenne takalee jarri nuu hidhaa keessa turte hidhaa san keessaa isaan baasuuf akka Jawaar Muhammad jaraaf iyyaa turte kana ganda namaa keessa jirti. Tokkoo ganda keessa keessa Oromiyaa guutuu keessa achuma keessa teette uummatuma keenya keessa teette ummata keenya dararaa jirti. Uummanni keenya tokkoo isaanii bulchiinsa gandaa irraa qabatee haga hidhataa gandaatti haga godinaatti tokkoo ummata kanaa ni beeka. Akkamitti ofirraa kaasuu ofirraa dhaabuu danda'ani? Gaaffii bareeda xiqqoof duuba deebi'ee 2015 16
qabsoo ummata Oromoo, qabsoo qeerroo Oromoo, qabsoo Oromummaa Oromoo ta yeroo san godhaa dhufne irraa kaaseetii waa dubbachuu barbaada. Yeroo sanii qabsoo inni waa takka onni of jalatti dagannillee jira. Tigree fi Oppiidiyoo walumaan buqqisuun malee gaafa sana. Amma qabsoon keenna tokkoo fi tokko yoo argitan ka ta'e isinuu kaaftanii gaafii minishaa jedhanii nama dhukaasa qofa ka barsiisan. Namni kun barumsa sammuu hin qabu. Barumsi inni qabu qawwee harkisee afaanitti deebisee nama dhahu tokko sana. Lamada bakka irreedhaan dadhabe waraana fidee balbala dhodhoysisee nama kenna gursisu wanni inni godhaa jiru kana. Amma qabsoon keenna ka mootummaa hattuu Abiy Ahmed kanaan wal qabatee qabsoon nu godhuu qabnu. Gandarraa jalqabe minishaa gandaati komitee gandaati jedhanii warra gartee kootii jilbaan ga'ee ganda keessa deemee uummata keenya ajjeesaa jiru kana buqqisuuf irra. Maaliif diina tokko bobaa jala kaannee diina ofirraa buqqisaan hin ta'u. Diinni uummata Oromoo guddaan abbaan fedhaa fudhatu abbaan fedhee fudhate Oppiidiyoo. Oppiidiyoo tana namni isiin akkamitti dhaabatte nama Oppiidiyoo tana irratti wal fixu jira yeroo hedduu hambaa iseen gatta. Oppiidiyoo jechuun akkaataan paartiin tokko aslan akkaataa itti dhaabate jira akkaataa itti paartii ta'ee itti dhufe. Oppiidiyoon osoo biyyaa fi sabaaf abbaa fedheef waa dhaabbattu saba Itoophiyaa keessa jiru. Ka dhaabbattu ta'e nama hin jeeyitu nama illee fixu. Oppiidiyoo akka isiin itti dhaabbatte gaafa dura hundirraa kaafnee waa ibsu bareeda beetu. Akka isiin itti dhaabbatte uummata booji'ame. Uummata booji'ame kana seenaa keessatti deebitanii ilaaluu hin dandeettanii hin wareedi turte Tigreen. Ogga wareedu warri fannoo diimaa kun hin qabate jira. Nuti mirgaa fi biyyaa falmannaa mirgi keenya sarbame jettanii ofii warra boojitan ammoo warra gartee dhuunfattanii jettan. Hin ajjeeftanii maalii jennaaniin achi booda walii qabanii paartii ta'aa jedhanii. Akkam ta'ee ammoo Oppiidiyoo kana keessa Amaarri naannoo gara Oromiyaa kana keessa mattaawaqaa yookaan Arsii yookaan Harargee yookaan Jimmaa yookaan maali jedhu mattaawaqaan isaa Oppiidiyoo makama. Ka gara Baardaar illee warratti makama. Akkasitti dhaabbatanii dhufan. Namni keenya laaftumatti ta'ee akkamitti Oppiidiyoo tana keessa Amaarri jirtii jedhee warra wal fixu jira. Kuni deebii haa ta'uuf hin jedha. Maaliif Oppiidiyoon ka Harargee dhalatellee mattaawaqaa Harargee ka qabu Oppiidiyoo keessa seena. Maaliif sun istiraatiijii amma jarri Oromiyaadha naannoo Amaaraati maali jedhanii ittiin bulchuu deeman kanatu isaan ajaja warra Tigreessan. Isaan amma yeroo sanitti kiblaa gara maali jedhama miti dargii keessatti garuu istiraatiijii har'a waggaa 27 ittiin bulchan kana waan qabaniif warra mattaawaqaan isaa Harargee himatu ka Direedawaa himatu ka Baalee Roobee himatu ka gartee Jimma himatu ka Arsii himatu kana eessatti ramadan as keessatti ramadanii Oppiidiyoo kana keessatti gaafa dhufan Oppiidiyoo jedha. Oppiidiyoo jechuun hiikaan isaa maaliin ergamtu wanni biraan jiru. Yeroo tokko yoo bal'iftanii ilaaltan amata 27 kana keessatti amata 27 kana keessatti gaheen wanni gochi Tigreen uummata Oromoo gootee fi ka Oppiidiyoon uummata Oromoo goote yoo wal bira fidan Allahu alam qabriin qabaa. Maaliif inumaa gocha Oppiidiyoon tun goote taraayyuu jedha. Maaliif warri taa'ee nama ajaja. Ka taa'ee nama ajaju santu yakka qabamoo ka deemee waan san raawwateetu yakka qaba. Kademe waan san raawwata. Gaabii keessan jiru achi isin keessa gara Tigraay. Tigraayin amma lolli jalaa gubbaa itti deemu kuni wanni nu barbaanne maa inni akka nama Oromoo tokkootti ta'an nama 800 walumaa gala tootaalii haa qabamanii ka barbaanne. Tigraay keessatti nama 800 san qabu jecha biyya 4 gargaarsifatee miidiyaan addunyaallee har'a isarra jira. Abadan Abiyyi biyyan bulchu. Abadan yeroodhaaf ta'uu ni danda'a. So kanaaf Oppiidiyoo kana amma jalqabarraa buqqisu uummanni Oromoo ni godhuu qabu. Yeroon Oromiyaa uummanni Oromoo ka irratti walii galu diina tokko bobaa jala kaatee maaliif har'allee yoo bobaa amma rakkoon kenna misteekiin kenna guddaan maayin gaaf durii warri kun badii ofii irraa deebi'ee nu ceesisan jennee itti kennu. Eega itti kennine hoo uftaanii hin dhaabanne takka Oppiidiyoo jechuun ijoollee namni daa'imni barsiisu. Ijoollee yeroo isiin deemsa barattu harka qaban. Yoo namni harka hin qabne hin dhaabattuu fi hin kaate. Gaafa kaanii Tigree jalatti wanna jedhaa turte. Arra hoo naftanyaan gaffidde jechuudha ganna meeqa booda. Naftanyaa waggaa 27 bakka inni jiru namni isa quban qabu. Gaafa qeerroon ta'e kararra buntu naftanyaa tana argaa isiitu na agarre. So waan akkana. Galatooma kuni yaada gaarii. Kabiraa immoo achumatti dhimma Oppiidiyoo sanaaf wal qabsiiseeti. Duubatti 1991 aga
akka lakkoofsa Itoophiyaatitti isin kaasu barbaadee jira. Amma yeroo san opinion interpreter TPLF taatee warra afaanii kutaateeti qabatanii gadiin dhufanii Oromiyatti. Oromiyaa keessa diriirsaniiti. Akka koobilistoonni Oromiyaa keessa afee biraa deeme malas. Dhaaba TPLF ijaaratee Oromiyaa keessaan deeme kana ummanni osoo irratti hin dammaqin dhaabni tokkochi akka abaa'oo kun ufiiyyuu dhahanii isaan biyya keessaa baasan. Tigreen dhooftee biyya keessaa baafte TPLF fi OPDO tana walitti dabalatee namni qeeteen keessaan deemaa ture. OPDO tan akkuma isin jettan dhiibbaan OPDOon uummata keenya irraa gahaa turte waan lakkaanii wal madaaluu miti. Akka sirba weellisaan keenya tokko Umar Suleeman jedhutti ka keessa keenya beeku ka qeeteen na beeku. Jaruma tanatu fuudhee kaleessa illee jabaa Oromoo nama mataa ol qabate qabaataa Oromoo dhabamsiisaa ture. Akkasittuu hadda ufii isiitiyyuu humna godhanni jette qabsoo ummanni isiiyyuu soksii namaa dhiquu jalaa baase kana gattuftee qabsoo jijjiirama kana amma qeerrootu fide jettanii jawaarfaa fide jettanii maaltu fide jettanii jettee akka walabdiifa du'a ummata Oromoo kanarratti qoosu jirti. Murtiin dhumaa akkuma isin deebisaa naa kennitan dubbimatee san jajjabeessuu barbaadeeti OPDO ofirraa kaasu. Suni dirqama qabsoon jalqaba qabsoon gaafiyyuun qabu OPDO ofirraa kaasu gaafiyyuun qabu galatooma gaafiin biraa kan itti aanu amma gara biyya baqattummaatti dabarra haga biyya baqaa keessa dhuftee namoota akka Dabbasaa Guyyoo Tasfaa'uun Camadaa haga dargii keessa illee akka Jaatanii Alii nama baay'ee biyya tana keessatti kan asii fuudhanii biyya galchanii ajjeesantu jira ka biyya baqaa keessatti ajjeesantu jira. Amma biyyuma baqaa tana keessatti illee humna akka gaafa TPLF qabduu sanii hin qabdu. Biyya ollaa Itoophiyaa keessatti baqataan Itoophiyaa keessattuu ka Oromoo kun deeggarsi inni qabsoo Oromootii godhuu danda'u maal fa'amee waan akkamitti? Bareeda kun gaafii gaariidha. Yaadni warraa xiqqoo fagoo malee nama osoo ufiyyuu dhaabatee dhaabbachuu isaan beekintu harka namatti hiixachuu barbaada. Tama isin kaaftan tana irratti warra tanaan dura 2006 waa'ee maqabsoo tanatti as keessaa qabamee jira. Gaafii keessanitti waan isin dabaluu barbaadu jira. Yeroo dhiyoo keessatti gartee biyyoota ollaallee warroota gartee tokkummaa Itoophiyaa yookaan ammoo guddina Itoophiyaa kan isaan jedhan san nuti guddinni nu argine hin jiru isaan jedhan afaaniin waan isaan jedhaniif tana irra baana guddina sanii nu dura dhaabbatu jira harki keenya harka dheerachuu qabnaa hin hiixannaa biyyoota ollaa kanarra illee gartee warroota tokkummaa keenya dura dhaabbatu tarkaanfii irra fudhannaa waan jedhu jira. Ani Jibuutii ganna dheeraa ture turiitii san keessa ijoollee galmee san ammatti garuu harkaan qabu ijoollee yeroo hedduu Jibuutii jechuun Itoophiyaa jechuun hin danda'amu. Achirraa qaqqabantu jira. Haa ta'u gara amma bakka amma jirru bakka Keeniyaa keessattuu magaalaa Naayiroobiitti yeroo as deebinu hin jira quuqamaa fi qabsaa illee ni jira. Garuu ammoo hoo haalli nu dura dhaabbatu haala biraa osoo hin ta'in sodaa biraa osoo hin ta'in haala amma dhibee jiru kanaan tarkaanfiin mootummaan asii kun dhibee kanarratti qabu tarkaanfii guddaa. Maaliifi namni keenya waan san hubatanatti hin fakkaanne yoo hubatanillee galata rabbiiti yoo hubatinillee hanga silaa irraa hubanne wanna jechuu dandeenya. Maaliif yeroo baqataan Oromoo bakka garagaraatitti sagalee uummata keenyaa ta'u nullee akka baqataa Oromoo bakka jirutti nu dhiba gaafii hin gaafanna. Yeroo hedduu qaamaanillee deemnee gaafanne gaaf tokko anaa Yunusii gurbaa argee tokko maqaa isaanii wallaalee chiifa kana deemnee hedduu waliin mormaa ture. Maali? Damee waa'ee dhukkubaa kana geggeessutu damee hedduu damee tokkochaa miti. Osoo chiifa tokkocha ta'e chiifa tokkocha san wajjin afaan beenuun fixannee sagalee uummata keenyaa ta'uu dandeenya bakka jirutti. Maa nama shaniin illee hin taane. Maali? Murteessaan yaada dabarfannu sanii malee heddumina namaatii miti. Namni ammoo ni jira. Quuqamaallee ni jira, qabsaa hedduu jira, manguddoo hedduu qabna, hayyoo hedduu qabna biyya kana keessa. Akka biyya baqataa biraatii fi numaa Keeniyaanii ani hedduu galatoonfachuu barbaada Keeniyaa. Maaliifi ati baqataa taatee baqattummaa keessanitti mirgi kee yoo si eeggan wanni guddaan waan sana
dabarteetu atu ammoo mirga kee kaasitti si eeggame kanallee galatoonfattee isirra ejjettee saba kee kaa jiru sanii falmatta yoo asitti ufii mirga hin qabaatinoo atuu nama sarbamaadha maal falmachuu dandeenya so waan kana ni jira namni ni jira akkaataan itti gartee waan kana itti ummata keenyaa sagalee gara gaafii keessanii sagalee ta'uu itti dandeenyu akkaataa qabsoo Oromoo cinaa dhaabbachuu itti dandeenyu ka jiru yoo waa'een dhukkuba kanaaf furmaata argate Keeniyaa keessatti warri CIDdha kophaa waan kana hordofa warri chiifaa kophaa waan kana hordofa warri damee fayyaa kophaa waan kana hordofa warri city council kophaa waan kana hordofa yoo xiqqaate qaama afur mooshan himanana namnummaa waan kana qofa control godhu magaalaa keessa jiru nuti hin beeknu so maal naan jedharree ammoo warra kana hojii yeroo haasoynu yoo qaamni lama isinii hayyame qaamni sadii hayyamu qaamni sadii hayyamu sun ammoo sagalee argataa jira qaamni sadii sagalee argatu suni akka isin sagalee ummata keessan hin taane isin dhoguu danda'a isin uguruu danda'a abadan ammoo yoo lama isin hayyame sadii isin hayyamuu danda'udha walii itti waliin galani so kanaaf maaliif akkaataa dandeenyu social media irratti ta'e qaama dandeenyu haga furmaanni kun argamee lockdowniin kun ka'ee firii gartee wal keessa deemisa kana firii haga mootummaan ajaju akka duraanii namni lama wal bira taa'ee taawaan deemee makiinatti illee deemuu danda'u akkaataa gartee amma halkan sa'a afur boodaan lockdowniin jira wanni kun marti yoo kaka'u taate dhukkubni kun xiqqaatuu isaa waan ibsuuf yeroo san gabbaanee ummata keenyaa sagalee ta'u wanni nu dhoogu hin jiru akkaataa danda'etti ammoo ummata keenyaaf dhaamsi an dabarsu keessattuu gartee ummata keenya gartee sheekota baqattoota keenya warra as keessa jiru ijoollee dura waraana turte hedduu as keessa jira wanni ijji mootummaa garan as laaltuufu kanumaa fi qabsaan ni jira Naayiroobii qabsoo hedduu jira maaliif handhuura qabsoo Oromoo jechuun danda'ama magaalaan jiru so kanaafi amma gaafa asii guyyaa ayyaana waraana adda bilisummaa Oromoo san nama hedduu deema ture adiin nurraa kiswaadha dhaquun dandeenyu achi as deebi'uu rakkoodha waan dho'isu nun qabnu beektu qabsoodhaaf gabbaanii kallacha dho'ifachuun hin ta'u akka jedhan sanii sirbaaf baanii morma dho'ifatan jedhan so kanaafi duraan dursee wanni isin himuu barbaadu waa'ee qabsoo Oromoo irratti sodaa uummata akka haga xurii keessa jala rabbi natti muumu abbichi qabsoodha waa'ee qabsoo tanaaf yookaan afeeree waliinuu waan tokko haasoynee sodaan keessa jiraatu akka jiraatu ta'e andiifama godhaaf nama sanii maaliif isiniin jedhagaa sodaataa waa'ee qaama saba ibsuu hin danda'amu sodaataa qabsaa waliin hin jiru sodaannee illee hin qabsoofne shanyitu nu hima dhaloota waaqoo guutuutti dhaloota jaarraa abbaa gadaati so kanaafi ummanni keenya ammoo namni as keessa jiru xiqqoo haa obsanii hanga danda'anii akkuma keessan kanatti social media irratti hanga danda'anii sagalee ummata keenyaa ta'uu akka hin dhiifne kuni dhaamsa kiyya. Sagantaa keenya gola bunduratti akkuma isinii hime namni kun nama qabsoo Oromoo ijoollummaa yeroo sadarkaa barnoota elementarii baratanirraa kaasanii qabsoo Oromootti dabalamanii haga har'aan tana ganna 40 way keessa jiranitti afaan danda'an cufaan miidiyaalee Sumaalee irratti yoo xiqqaate sagantaa 50 ol dhimma uummata Oromootiif uummata Sumaalee jidduu jiru uummata kanaaf ibsuudhaaf bara 2016 akkas kaasanii dhimma Oromoof Sumaalee jidduu jiru kana ibsaa turanii jiranii ammas ittuma jiranii nama ofii bakka jirutti wal jabeessuu fi jabaa ofii bakka jirutti jabeeffachuun baay'ee barbaachisaa isiniin jedha gama dhumaatitti yoo dhaamsa uummataafis ta'ee dhaamsi qabdan yoo jiraate carraa isiniif kenna. Hedduu galatooma dhaamsi an qabu akka Oromoo tokkootitti salphina amma akka sabaatti keessa jiru kana keessaa bahuudhaaf uummanni Oromoo bakka jiru cufaan ol ka'ee kaabaa kibbaan bahaa dhihan irree tokko ta'ee falmachuu qabaa jedhanii dhaamsi guddaan an qabu kana maaliif yoo bakka jiru ol ka'ee falmate hayyuu ofiillee bakka hidhaa roorroo diinaa kan harka baafachuu danda'a dura asumarratti gartee sheekonni akka du'aayi nu heddummeessan akka kadhaa rabbii nu heddummeessan maaliif rabbi abbaa fedhe irraa dhagaha hayyoota tana argachuudhaaf ganna hedduu nu fudhata maaliif hayyuun hin argama hayyuu yeroo wareegamu hayyuutu uumama aga inni guddatee bakka silaa namaan deemu namni nama lama tokko kan namaan deeme tokko kan nama jala deema yoo san hin ta'in rakko kawaa beeku kawaan beeknetu isa jala deema kawaa beeku sunillee yoo kawaan beeknu hin jiraanne wanni inni hoogganullee hin jiru so kanaafi uumamaan ammoo nuti rabbitu hayyuu godhee nu uume Oromoon bakka jiru tokko ta'ee irree tokkoon qabsoo ofii salphina akka sabaatti keessa jiru kana keessaa bahuudhaaf irree tokkoon ka'ee falmachuu qabaa jedha dhaamsi an qabu guddaan kana. Guddaa galatoomaa hordoftootaa fi
hordoftoonni keenya bakka jirtanitti sagalee ummata keessaniif akka taatan waan dandeettaniif atis ka biraa eeguu osoo hin taane ufii kan keetii waan dandeettu godhii. Namni cuftinuu balbala ofii yoo qulqulleesse addunyaan tun guutuun qulqullu akkuma jedhan san atis wannuma dalaytu wama dandeettu dalagi saba kan kee jinaa dhaabadhu wanta hin dalagu saba biyyaaf maal gooti jettee of tuffachuun barbaachisummaa hin qabu. Jijjiiramnis akkasittiin dhufu yoo hunduma keennaan hojjenne hunduma keennaan bilisoomna yoo hundi kennayyuu teenne hunduma kennattu gabrooma. Gabrummaan salphinna addunyaa kanaa keessaa isin tokkoffaan gabrummaadha. Gabrummaa jechuun akkuma amma argitu kana abbaa barbaadan hayyuu kan kee ka sabni guutuun jaalatu kana qabanii hidha sirraa darbanii haga lubbuu isaa sirraa gaaga'uu takkatti ta'anii sitti qoosan kana mana yaalaa irraa haga dhoowwuu kana ilmi namaa bu'uuraalee addunyaa tanarratti qabu keessa nyaachuu fi uffachuu fi yaala mataa isaa yaala qabaachuu fayyaa qabaachuu fayyaa tanteetuu yaalachuu hin dandeettuu dhukkuba si jiruu yaalachuu hin dandeettuu sadarkaa nuun jedhan keessa jirra. Bakka jirru haa jabaannee saba keenya cinaa dhaabannuu isiniin jedhaa galatoomaa waan hordoftaniif.